gaafadhaani. Yesuus Kiristoos ilma Ayye. dhiiraatiimi? Ilma dhiiraatiimi? Eyyen. Tole. Ilmi dhiiraa Yesuus ta'e sun ilmi dhiiraa sun duraan jira Maryam irraa sun dhalatiin dura. Dura waaqumma waaqa ture inni dura waaqa ture. Ilmi dhiiraa sun jira siin jedhe waaqa turee fi minammineeshin ture siin gaafanneen. Gisee gara biyya lafaatitti dhufe. Achii miti achitti gaafanne. Duraan jira ilmi dhiiraa sun duraan jira Maryam dura jira ilmi dhiiraa sun. Jira. Guddama kana seenee dhufe Maryamiin guddaa kanatti ilma dhiiraa guddaa wayitti dhufee seene Maryamiin. Jira. Maal jechuu jira jechuun ilma dhiiraa dargaggeessuma kana dhufee Maryamiin keessa seeneessa? Dura sagalee ture. An sagalee sin gaafanne ilma dhiiraa si gaafanne ilmi dhiiraa dura jiraa jettee na gaafatte kaa dura jiraa jettee na gaafatte mi eeyye dura jira. Ani dura sagalee fi wala minamini sin gaafanne an kasi gaafadheen. Yesuus ija akka kiyyaa kana qaba ta bishaanii funyaan akka kiyyaa kana qaba ka foonii gurra akka kiyyaa kana qaba rifeensa qaba asin qaama kanallee qaba kan hunda harka lukallee qaba kunniin qaama saala dhiiraallee qaba kunniin duraan jira osoo Maryam irraa dhalateen dura jira inni kun. Dura jira inni. Akkami jira jedhe. Lukuma faatu, luka faatu, harka faatu, mataa faatu dhufeeti Maryam hin seeneessa? Laala. Eessaa dhufeere mataan isaa, harki isaa, lafeen isaa kunniin eessaa dhufe? Kun dandeettii rabbiitiin dura inni sagalee ture. Sagalee jechuun sagalee rabbii jechuudha. Sagalee sin gaafanne. Sagalee haatu waan barbaadaa turu. Eessaa dhufe luka, harki, lukti, harki, funyaan, ijji kunniin eessaa dhufe? Garaa Maryam keessatti duraan raasaadha dhufeeti seene moo? Maarami irraa ergifate malee inni waaqa godhamee ture. Ila dhageeffadha sheekota gaafii amantaa keessa jirtu guutumaan guututti deebisuudhaaf wanti qooda deebifne qooda hin deebisin asiin fidi achiin fidin jettaniif hin jiru. Akkaataa inni duruma jira. Dura utuu dhalanne gisee biyya lafaatitti hin dhumne dura sagalee ture. Sagalichi gara foon uffatee gara biyya lafaatitti dhufe jedha. Foon eenyu foon maarami irraa ergifatee jechuudha. Maaliif ilma namaatiif sababii ilma namaatiif ilmi namaa maal ta'e Maryam luka lama qabdi harka lama qabdi moo ka qabdu san kenniteef maal jechuu harka irraa ergifatee jechuu jedhu. Harka lama qabdi Rabbiin dandeettii ufiitiin akka fedhetti kalaquu hin danda'a jechuudha. Rabbiin uumaadha waan bakka tana kun hojabdu nama. Rabbitu uume akka dandeettii isaatiitti jedhi. Kanaafuu Yesuus Kiristoos uumamaadha jedhi. Malee ati waaqan jedhiniin laalammatu jetteeti laala. Rabbiin akka dandeettii isaatiitti kalaqe. Miilli Maryam miila lama hin qabdu, harka lama hin qabdu, ija afur hin qabdu. Maryam irraa fudhatee hin jedhin. Maryam irraa fudhatee osoo hin taane Rabbitu garaa Maryam keessa dandeettii isaatiin nama kana uume. Rabbi mooduu ta'ee jiru Rabbiin ilma namaatitti mul'achuudhaaf akka mallattoo ilma namaa kana Rabbiin qaraa akkamii uumeera jechuudha. Ka isa fakkaatti isaa jechuudha. Gaafa biyya irraa uume jalqabu mucatti meejalli isaatti mucattiin dummaanuma isaa yaajoo. Mee masara jallisee masii callisee yeroo takkame hayyee itti fufeeti. Dhageeffadha sheekotele Rabbiin gaafuma ilma namaa uumu harkaan qabee uume jechuudha biyya irraa jalqaba dhaloota jalqabaa irratti gaafuma uumu harkaan qabee uume Rabbii ilma namaatti mul'achuuf jedhee ilma namaa kana kallattii itti mul'atuun ofii isaati karoorsee jechuudha ofii isaati itti yaadeetiin foon ilmi namaa uffatee ilma namaa fakkaateetti biyya lafaatitti ilma namaa gara kallattiitti gara dhugaatitti gara jireenya bara baraatitti qajeelche malee Yesuus Kiristoosiin kun dura sagalee ture. Sagalichi sagalee ture amma Rabbitu uume jettee dandeettii Rabbiitiin garaa Maryam keessatti uumamee jettee kaatee dhageeffadhu tafarii. Garaa Maryam keessatti Rabbitu dandeettii isaatiin uume erga jetteeti. Rabbiin uumamaa ta'a deenaa himime. Rabbiin uume moo Rabbitu namatu uume? Rabbitu uume moo ufiin uume? Rabbi uume inni Rabbi erga uumeeti akkamitti ati Rabbitu erga uume jette Rabbiin isa uumame ta'e maa jettare? Rabbiin maal jechuudha sa Rabbiin isa uume jechuun? Rabbi isa uume jechuun Rabbitu uume jechuun kalas geeffate Rabbiin ka biraattu jira ka uumame kun waa Rabbiidhaa miti jechuudha gabaabumatti. Waan afaan Oromootiin akkanumatti sii galuu danda'u jechuudha. Rabbiin ka biraattu jira. Rabbii santu isa kana garaa Maryam keessatti uume. Isa kana garaa Maryam keessatti uume. Sagalee wayiitillee kan nama ta'e hin jiru. Minammineeshin wannaa ta'e hin jiru. Rabbii tokkicha santu nama kana uume uumamaadha. Yesuus Kiristoos
إذا رب سبحانه وتعالى فلته نما جدي تأمن لما تواقع جديني إنك إبدا جهنم سنتا أكاسين جدين ربي توكيشا وان ربي توكيشي جدي فرادوتي لا إله إلا الله جدي تجراد يا أبو سيغور سكنا سيغلتي سيغور سا ربي سبحانه وتعالى سيونا جدوتي مسلم ردك تبرد القرآن دبس أكن جدي والله وان بدار ربي أمما توسارو سبيكتو سو قلبين كان كبيكتو تي واقع جدين واقني نمامت أمما دامت أمما لين تو ربي أمما هرود ربي قوتود أكمل ربين قوتو تو الرجال بويتي وناتا شبونا ما كميتيف شبو آدمي بجد شبو آدمي أوبر بعد ربنا آدمي في النيسو مالي في ربين قبويتيني نوفجتشا نمتا إيه وفي ساتي أرارا مود أفجتشا وفي ساتي نمتا مال جتشو دسافة مالي أكاسي متياتا فري قد جديتي ربي كان كده قبر لا إله إلا الله جدي تجراد لا إله إلا الله جدي جراد وكانت تفنشينكين كوتا بيتني يا إله إلا الله جد إيه وانتي cubbuu jala ooluu fillee jiru yaa ilaa illallah warri jedhee iyyuu cubbuu jala adda baheera yoo kan jennu adda karaa argatee adda bahee cubbuu irra bilisa baheera yoo jenne namoota baay'ee akkaataatti oolan nan beekna. Karaan dhugaan jireenyi karaa Kiristoos qofa. Karaachi dhugaan jireenyi karaa san. Yaa ilaa illallah warri jedhuu fi warri kiristaana ta'ee jiru akkami oolan oolmaa isaaniiyyuu garagara jechuudha. Amma namoonni isin kun sirrii miti. Kana karaan dhugaan jireenyi addas borus kan karaichi dhugaan jireenyi isaadha. Karaan biraa hin jiru. Deebi amma na dhageeffadhu amma xiqqishuu na dhageeffadha lallabattee hin gaha. Akkasiin jedhu tokkoffaa ijoollee waan beekne ka jette Yesuus Kiristoosiin Maatewos boqonnaa 5 irratti gaafa dubbatu yaa abbaa gooftaa waaqaatii fi lafa isa kana beektotaa fi ogeessota jala dhoksitee wallaaltotatti mul'isuu keetiif sin galateeffadhaa jedha. Hiyyeessonni haa gammadanii jedha. Wallaaltonni haa gammadanii jedha Yesuus Kiristoos. Sigaltee maalidha jennaan namoonni nabiyyoota hordofan duruma namni rabbiif ijoollee namatti waan beeku jettu osoo ol seente takkatti si osoo sitti seensifnee amma mataa kan kee juu gootee arrabsitee biraa baata. Ijoollee wallaaltuudhaa miti. Ijoolleen hedduu baratanii jira, hedduu hubatanii jira. Sigaltee takka isiidhaa tanu jala teessee waa barattu takka tanu jala teessee waan baranne san dhiisi. Garuu tanu jala teessee waa barattu amma kana sidha maastee gasi buufti. Osoo amma sitti ol seensifne jechuudha. Takka lammaffaadha ammoo waa'ee Yesuus karaadha dhugaadha jettee Yesuus karaadha jechuun karaa ispaaltii irra deeman yookaan korkonchii irra makiinaa irra oofan jechuudhaan. Yesuus karaadha jechuun waan inni barsiisedha. Waan inni barsiisetu dhugaadha jechuudha. Isin ammoo waan Yesuus barsiisee miti waan isin hordoftan. Mee Yesuus an sagalee jedhee jira hin jenne. Ani cubbuu Aadami waan cubbuu Aadami lafaa kaasee Yesuus barsiisee jira hin barsiifne. Waan cubbuu Aadami hin barsiifne Yesuus Kiristoos. Ani waaqa jedhee jira hin jenne. Ani waaqa jedhee jira hin jenne. Ani waaqummaa dhiisee dhufee jira jedhee jira hin jenne. Ani waaqa guutuudha nama guutuu jedhee jira hin jenne. Ani nama jedhee qofa barsiise malee. Isin karaa Yesuus irra hin jirtanii bar karaa Yesuusii miti karaa isin hordoftan. Karaa namoonni isa asufan itti saaqanidha jechuudha. Na dhageeffadha na dhageeffadha. Isintu karaa irra jira moo amma nutu karaa irra jira? Musliima karaa irra jira malee isin karaa irra hin jirtan. Isin jallattanii karaa irra maxxan shirki. Karaa irra jira. Isintu karaa irra jira. Karaa jireenyi yeroo takka mee sunatti ni yini. Bakka itti Yesuus Kiristoos ani sagalee Waaqayyooti jedhe naaf itti ayyi. Karaa irra jirtaati amma Yesuus duratti sagalee ture naan jette bakka Yesuus an sagalee ture jedhu naa kennama. Daf. Ustaaza isin karaa guutuu Ustaaza naan hin jedhin walaa sheekallee naan jedhin waan barbaadan hin jedhin. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko gadi siqiitii dubbifadhu ani jalqaba. Yaa mucaamee calliseeti. Tafarii naa kenni bakka Yesuus Kiristoos an sagalee ture jedhu naa kenni karaa irra jirtaati. Karaa irra jirta siin jedha. Nu karaa irra jirra karaa irra jirra. Isin naa kenni karaa irra erga jiraatte barsiisa Yesuus Kiristoos keessa. Barsiisa Yesuus keessa. Dhageeffadhu tafarii. Isin karaa irra jiraattan ummanni tafarii sammuudhaan inaasein. Eessatti an karaa sagalee turee jedhe. Eessatti an nama guutu waaqa guutuu jedhe. Eessatti ani waaqa jedhe. Eessatti naaf sagadaa jedhe. Eessatti ani cubbuu Aadamiif du'aa jedhe. Eessatti an cubbuu Aadamiif jecha du'aa jedhee barsiise Yesuus. Cubbuu Aadam eessatti kaasee barsiise Yesuus. Mee tayyib bakka takka naa kenni bakka cubbuu waan Aadam kaasee Yesuus barsiise mee. Cubbuu Aadamiif du'e jette Yesuus. Eessatti Yesuus waa'ee cubbuu Aadam kaasee barsiise. Hin barsiifne Yesuus. Isintu karaa irra hin jirre karaa irraa kaattanii karaadha Yesuus karaadha. Yesuus karaadha jechuudhaan jedhan namni osoo karaa kan deemu taate silaa namni kaata wannan jedhe.
Isin karaarra hin jirtan karaarra haga kaattan turtanii jirtan Yesuus waaqa jechuun karaarra jiraachuu qabu. Waan Yesuus hin jenne barsiisuu jirtan. Abdii jirtanii miti isaa jiru. Ustaaz egaa akkas ta'e addunyaan kun guutummaa fi musliiman ta'an. Egaa akkas ta'e isin karaa dhugaarra egaa jiraattan. Sheexaanni hoo maal hojjeta? Sheexaanni kan keetii kana qabee yoon ka barsiisin yoo gara ibiddaan ofiin maal hojjeta isaa sheexaan? Gabaabumatti maaliif musliman taane ka jettuuf sheexaana jira. Sheexaana jiru wajjin sheexaana namaaf jinni. Sheexaanatu Kiristoositti namanne malee ani ilma Kiristoosi. La ati ilma Kiristoos illee miti wala abbeeraa Kiristoos illee miti wala obboleessa illee miti. Nuyi obboleewwan isaadha nuyi malee sii miti ati Yesuusii wajjin firummaan qabdu ati sammuu kan keetiin deemu jirta. Osoo Yesuusii wajjin firummaa qabaatte sedha jecha isaa keessaa waan akka inni. Mee jamaa